Nama harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalala kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadhallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'e ammootiyyuu gaafii keessan irratti hundaa'eeti jechuudha. Keessattuu gaafii nama tokko mucayyootitu baay'ee irra deddeebi'ee na gaafate. Isas maalidha? Akkamitti sim kaardii tokko malee WhatsApp immoo fayyadamuu dandeenya? Akkamitti banachuu dandeenya? Yookiin ammoo firii poon nambarii eessaa argachuu dandeenya kan jedhudha. Haga dhumaatti viidiyoo kana ilaalaati. Warroonni immoo WhatsApp waanuma ta'e waanuma garaagaraa ittiin banachuu barbaadan haga dhumaatti hordofaa isiniin jedha. Isatti seenuun dura warroonni yuutuubii kiyyaa haarawaa taatanii seenaa yuutuubii kiyyaa keessa seentanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoo tanaan durallee gadhiyeesse keessa seentanii ilaaluu hin dandeessanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jedha. Ishi appilikeeshinii tokko nu barbaachisa jechuudha. Kan argachuudhaaf appilikeeshinii nu barbaachisa. Appilikeeshinii kana ammoo Play Store keessan argannu. Play Store tana keessan argannu. Eessa arganna? Chrome Google keessa arganna jechuudha. Chrome Google keessa seentanii search irratti text na hojjettanii barreessitanii text na hojjettanii erga barreessitanii akkanatti isinii fida. Erga akkanatti isinii fide irra gaddeemtanii download text now free or Android ka jedhu kanarratti ishee kanarratti tuwitan jechuudha. Kanneen dubbistanii akkuma argitan asirratti tuwitan jechuudha. Sanbooda akkanatti isinii banaa. Erga akkanatti isinii bane nama baay'eetu download godhee kun namoota kana hundatu download godhee akka argitan iddoo download jettu tana tuwitanii isinii bana. Sanbooda kunoo akkanatti isinii lakkaa'uu jalqaba jechuudha. Kunoo akkanatti erga kana lakkaa'ee isinii fixee ofii keessanii install gootan akka Play Store san ofii install godhu waan ta'eef ofii keessanii install gootan akka screen irra isinii bu'u. Iddoo kana erga tuwitanii iddoo download bakka jedhu kana erga tuwitanii wantoonni sun download gootan isinii dhufa waan ta'eef erga gattuwitanii install gootanii install erga gootanii screen keessan irra isinii bu'a. Ana kunoo na bu'ee jira. Akkanatti bantan jechuudha. Erga kanatti battanii get started ka jedhu kan hin tuwitu. Sanbooda connect with Facebook or connect with Google ka jedhu kanarratti hin maratattan keessa kamiin fayyadamuu dandeessan akkaawuntii kamiitiin anamootuyyuu Googleedhaan fayyadamuu barbaadu waan ta'eef isinillee akkaawuntii waan qabdan akkaawuntii keessanii fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf achirratti hin tuqa. Agabanu xiqqoo eeggadha. Banee jira kinoo tokko keessa marattan jechuudha. Akkaawuntii baay'ee yoo kan qabaattan ta'e yookaan tokko lama qabaattan ta'e tokkicha irratti gattuwitaniit banattaniin jechuudha. Tokko yoo qabaattan innuu isin marachiisu. Amma erga kanatti isinii dhufee continue jettaniin. Continue jettanii lakkoofsa achirratti barreessaa jedha. Lakkoofsa dijiitii 3 achirratti barreessitanii meeqoo 8 6 7 jennee barreessinu continue. Kunoo nu dhufee jira jechuudha. Lakkoofsa as keessaa kan isin dhufu kana keessatti sekoondii 60 keessatti maratan as keessaa. Ani meeqa lammaffaa kanarratti yaadahu. Kinoo na banuutti jira. Na bane kinoo. Yes. Tani beeksisa. Sit up jettaniin. Alloo gootanii ammas alloo. Kinoo lakkoofsi kun kiyyaa. Lakkoofsitti argitan kun lakkoofsa kiyyaa.
Erga kanatti isinii banee lakkoofsi kun keessani. Kun amma kiyyaa isin akkanatti argachuu dandeessanii. Lakkoofsa kana nan qabadha. Booda mootiyyuu WhatsAppidhaan hin banadha jechuudha. Lakkoofsa 8 64 56 82 03 jedhu kun amma lakkoofsa firiyaan argadde waan ta'eef dhaqeetan WhatsAppidhaan banadha. As keessa seentanii wantoota garagaraatti sirreeffachuu hin dandeessanii. Kuni keessanii garuu lakkoofsi kun Kanaadaa yookiin Ameerikaan Yuunaayitid Isteetii keessatti firiilee ittiin bilbilachuu hin dandeessan jechuudha. Koodiin isaan waan ta'eef jechuudha. Koodiin warra Kanaadaa yookaan warra Ameerikaatti waan ta'eef isaan firii ittiin bilbilachuu hin dandeessanii. Sorry. WhatsApp ittiin banachuuf hin deemamu. WhatsApp and continue ka jedhuun tuqxanii akkuma kaawwanii jechuudha. Kunoonni iyyuu ofii isin fida jechuudha koodii isaa. Isin ofii marattan ammas keessa kamirratti bara koodiin kan biyya kamiiti kan jedhuuf koodiin isaa +1 Kanaadaa Ameerikaa kan hin ganne waan ta'eef isatti guutta jechuudha +1. San booda lakkoofsa amma qabanne 86 45 56 akkasii miti 64 45 68 68 86 45 45 sirriitti barreessanii dhiifama. 86 45 68 68 di akkamitti akkanaa dhufe meeqatti guutne ilaalla next jennaan. Okay jettanii noo kanatti isin bide. Sirriitti hin guunne ta'uu nuun. Lakkoofsicha sirrii hin qabanne natti fakkaata garasitti. Irra deebi'ee tallaala dhiifama wajjin. Eshi. Lakkoofsichi 86 86 45 68 68 26 03 anatu dogongora argitanii 03 okay. Okay. Amma inni waan ittiin banannashi 86 45 68 26 03 akkana anatu dogongoree. Okay jettaniini kinoo nuubanee lakkoofsa koodiin achirratti isin erga koodii kana nu erga jira jechuudha. Koodiin meeqa? Koodii 21 2 9 5 8 isatti barreessina 21 29 58 21 29 58 bananne kinoo WhatsApp bananne yes
maqaa keessanitti barreessanii waan barbaadan jettaniitti barreessuu dandeessanii. You can find and edit this in create your profile. Dura profile keessanitti galchitan akkuma kaawwan jechuun waan barbaadan galfachuu dandeessanii. Annama waan banadheef karaa kanaan ittiin banachuu dandeessanii isiniin jechuu barbaadeeti. Kinu akkanatti ittiin banama. Haga dhumaatti hordofaa isinii gala.